عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتو دعوة تقبي إيجافنو. ودو قبي إيجافنو كم ديفني أركاكمنا هنگلوما قبي تنيان هردفان أفير راخينيا ودوجين أن إيجافة دام. أكو بيكم مركزي عبد الله بن عمر يرو إيرتو لا فواز إسلام تجاجل وساني نيادة تما إجافنو في داونو تني تأرانتنا مركز عبد الله بن عمري هنگلومان هردفان أفير راتينيا. Kabajamtoota daawwattoota qophii iyyaafannoo imalli keenya irra gama markaza Abdallah ibn Umar akkuma agartan konkolaataa kaffaltii irraa bilisaa liinkii nu erganii tuqannee gaseenne jirra jechuudha inshaallah. Yeroo nuti gaseennu ol bahaa jechuudhaan namoota barattoonni isaanii akka jireenya simachuu jalqaban. الذي لا يحصى العدد ولا يحيط به الأقلام والمدد وبات أنا أعرف kabajama keessummaa keenya iyyaafannoo أولاني يا مركز وتايج أستاذ محمد آمين فجنا جرى مركز عبد الله بن عمر مركز إدارة لتعليم العقيدة الصحيحة برجع يرى مركز خير عرفتني سنين جنة الدرة أوكي بجنا جاء نوع دين سنين جنة أستاذي نوسي مجوح سنين وقلته ما سنين جنة مي مركز عبد الله بن عمر جتون مال جتون معلوم ما يسانو في بسامي جل كبرت واه بريدة مركز خنا إبسودا ولا مركز خنا إبسودا سلا براتو ما تيتبسا مركون كابو مركز خنا مركز عبد الله بن عمر جتون مركز قدا مركز بيكما مركز نهم بيكمتين نساء خارجتي برادين قداتي يروغا فايبا بروم سغرغراتين جباتشورام irratti argamuudhaan barataa sanii biiseen nama kuma sadii jaawaa irratti namoonni hedduun irratti argamanii dinqisiifatanii markazin kun akkuma beekamu markaza wallaahi majlisa ulamaa'iin biyya keessatti barsiiftuun tokko jedhee yaada. Sababbiin isaa maali jennaani akkuma markaza biyya keessa lafatti baratamaa jirutti matnootni isaa tartiibaan maddaraan akkasitti deema. Sagantaa bareedaa sa'aatiidhaan wajjin keessa qabatee maddaan aqiidaati saddaa maddaan matnootaati saddaa haala kanaan alhamdulillah lakki barumsi akka ajaa'ibaatti as keessa deemaa jira. Garuu immoo namoonni birootis haalli kiyyaa fi haalli markaza kanaa kunis adda ta'us akka markaza kanaatti markazni kun akkuma bara dheengaddaasan jira innis hin tuqamne barumsaanis akkuma bara dheengaddaasanitti jalqaba irraa kaasee ilaanga tafsiiraati. Barumsi bara dheengaddaatiif immoo garuu kan baranaa addaa kan baranaa ni dabalee ida'aaddi akkas inshaallah angas isin jechuu barbaanne shabaqaat isin gabbuu sanatti akkaata. Maasha Allah tabaarakallah Ustaz Muhammad Bayan yaada bareedaa nuu kennitanii hayyee Ustaz Muhammad Bayan mee carraa xumuraatti isin hanin inshaallah sa'aatii illee qabnu deemaa waan jirtuuf mee hawaasa islaamaa warra nu daawwachaa jiruuf maal laamta akkasuma deebii warra markaza Abdallah ibn Umar kana akka hin jirre markaza sirri barsiisutti hin jirre ja'anii yaadaniif mee maal laamtaati? Nuti warra markaza Abdallah ibn Umar ala ta'anii waa qeeqaniif yookaan waa sirriitti barsiisaan jiru jaaniif hordee yookiin wal'aansoo barattoota markaza Abdallah ibn Umar jettiif haa bayani warra aqiidaa jajjabduu qaraa jiru warra kitaabban garagaraa jiru isaan sanfaatiitti as keessa jira yookiin dhufanii haa ilaalanii nuti ammas akka nama biraatiiti miti dhossaan hin barsiifnu fuula miidiyaatiinis parsantaa dhibba keessaa yoo soddomtoota ofitti amantummaadhaan dandeettii qabnu qomadhaannee akkasitti kitaabuma ayyan kitaaba fedhe haa ta'u achas baanee barsiifne jennee haala saniin ofitti amantummaadhaan itti fufaa jirra. Isinin jecha barbaade. Masha Allah tabaarakallah yaada bareedaadha. Hayyee mee Ustaz Muhammad Bayan gama xumuraatti jechuun inshallah gaafii deebiin gama xumuraatti oofaa jirra. Gama xumuraatti markazni keessan akkami amma online irra jira offline irra jijjiiruuf karoora ni qabdammoo akkami gama lafaa buuftanii akka gartee majlisaatti barsiisuudhaaf karoora ni qabdammoo akkami mee nuu hima. Waa yaada bareedaadha markaza Abdallah ibn Umar wallaa ana osoo hin ta'in ijoollee hedduu yaadaa jira ijoollee kitaabban jajjabaa barataa jiranii
Ayyee. Markaza kana nuti oolan irratti dhiifnee yaa'u osoo hin taane lafatti gabbuufnee akkasitti biyyatti gallee maqaa markaza Abdallaa Umar kun oolan irratti hiimuu irratti hafuun qabu. Yoo rabbiin fedhe fuulduratti lafatti gabbuufnaa jedhaniiti halkan biyyaa irratti xiyyeeffannoo guddaa jiran. Ayyee Ustaaz Mahamad Bayaan carraan kan nuuf galatoomi. Mee dhumarratti iyyaafataa fi daawwattoota iyyaafataatiin maal jetta? Qophii iyyaafannaa tanaa wajjin wal qabatee hawaasa Islaamaatiif maal dhaamta xumurarratti? Iyyafataanis nama hunda iyyafatuudhaaf irratti xiyyeeffate nama dhokataa akkaan ilmi sirriitti barsiisee jira. Iyyafataan himu qofa osoo olii gad deemaa hin taane zoomiksee hatta lafallee dhaqee akkasitti warra lafa barsiisaa jirullee qilleensa irratti illee haa ol baasu jenna. Eegas miidiyaa gartee iyyafataa kanas warri hordoftoonni jabaatanii irratti xiyyeeffatanii hordofanii jajjabeessuudhaan jabaadhu waan addaa hordofaa jirtaa jedhaniini. Eegas immoo ani iyyafataan namni akka inni irratti xiyyeeffatu qabu warroota markazoowwan himoo kanarra jiraniifis dhaamsa garaagaraa haadhaamanii fi akka aqiidaa markazoonni sun jabaatanii aqiidaa uummata barsiisan irra hedduun markazoota himoo kanarra jiru aqiidaan qallannii takka aqiidaan hin jirtu ijoolleen aqiidaa irraa waa takka irraa hin beekanii akkasuma markazoonni gargarii hedduunis hin jira waan ta'eef ilmi namaa wal keessa jira. Hangam rabbi beekumsa isaa kenni barsiisutti jira waan ta'eef akka keessaa barumsa aqiidaa kanarratti xiyyeeffatanii uummata isaanii barsiisan akka iyyaafannaan kun dhaaman sadabarsuuf isinii dhaama. Inshallah tabaaraka. Inshallah mee gama amiira markazaa dabarratti akka lama yaada isaan irraa fuune inshallah qophii teenya hagoolamnu taha mee amiira markazaa bana dhaamee bira jiraattan. Ililli banadha. Awwa damme Fatima jalan jiraatan walaa yookiin ililli banadha. Ayyee. Ililli assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah yaada bareedaa Ustaaz Mahamad Bayaan nu kan jirani mee isinoo markaza Abdallah ibn Umar kana hawaasa keenya kanaaf akkamitti akka barsiisu jiru akkasuma inshallah barumsa keessan bifa akkamiin akka itti fufuu jirtan mee nu hima inshallah. Inshallah isaan irraa akkuma keenyaa kanatti jechuudha yaani irra gad dhaabbatanii akka barumsa isaanii itti fufanii akkasitti baratan yaani inshallah dhaamsa dhaamna hunduuyyuu akka jabaatee yaani kanatti gad dhaabee markasa ofii jaalalaan kabajaan akkasitti wal jalaa amiira kabajaa godhee fi barattoonni irraa akkasumatti wal jaalatanii jaalalaaf kabajaan jechuudha hundi isaaniitu iyyuu akkasitti diinii ofii guguddisanii akkasitti wajjin deeman bareedanaaf fakkaata yaani hunduuyyuu jechuudha akka diinii keenya babal'isnuuf. Maashaallah tabaarakallah hayya obboleeyyan keenya warra gartee online akkuma keenya fayyadamaa yeroo isaanii TikTokii fi miidiyaa adda addaa irra gubuu jiraniif maal dhaamsa akkam isaaniif hoo qabdameeti. Ani immoo obboleewwan keenya kan akkas akka TikTokii waan adda addaa irratti umurii ofii fixanii yookaan fi shabakaatti fayyadamu shabakaan isaanitti fayyadamaa jiru kana amma jiru biyya ormaa keessa jirtanii mana madaamii keessa teessanii obboleewwan akka keenyaa dubartoota akka keenyaa kana fa'aa jechuudha irra caalaa achi keessa teessanii fakkeenyaaf shabakaa bilaashaatti fayyadamaa umurii keessanitti bilaashaatti taphachaa jirtan fakkeenyaaf akka boru galanii yookaan fi Itoophiyaatti hundi keenyaayyuu ni beekna galanii barumsa akka kanatti argatan jechuudha akka galanii yaani yookaan fi ofiifu nama iyyuu hin barsiisini ofii isaaniitiif mataa ofiitiif jechuudha ilmoo isaanii akka fayyadaniif inshallah dhaamsa dhaamaaf ofitti hin taphatinaa jechuudha. Maashaallah tabaarakallah booda ilmoo teessan illee fayyaduu malta waan ta'eef ifitti hin taphatinaadha jechuudha amtaaf jechuudha maashaallah tabaarakallah. Yaada gaa'ii muudhaamtanii amiira markaza Abdallah ibn Umar tantaate adda ililli galatoomsiin jenna mee dhumarratti maal nuuf dhaamta inshallah sagantaa iyyaafannoo tanaa wajji wal qabate akkasuma daawwattoota iyyaafataa kanaaf maal dhaamtameeti. Daawwattoota iyyaafannaa kanaaf yaani gisee hundaa akka irra deddeemtanii yaani hundaayyuu uummata keenya hunda warra diinii rabbii babal'isaa jiru kana hunda isaanii akkasiin jajjabeessitan isinii dhaamasiniifirree jechuudha akka yaani akka isaan abdii godhatanii akka isaan irraa barumsa kanarraa gadi laafne akka isaan itti jabaatan akkasiin jajjabeessitan inshallah isinii dhaamaa jedha. Okay maashaallah tabaarakallah obboleettii teenya ililli yaada kee nuuxannoo keetiif hedduu takka galatoomii ulfaadhu siin jenna. Irraaf qindeeffanne kanumaa hanga iyyaafannoo markaza biraatii walitti deebinuu nagaa rabbii keessanuu jiraadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.